oduu ameetiin jaal marroo yookaan kumsaa dirribaa fi jaal sanyii nagaasaa waliigalteerra gahuu maluu jedhamuun beekame. Jaal marroof jaal sanyii nagaasaa waldhabdee hamaa keessa kan turan yoo ta'u erga dhiyeenyaa as garuu haasaa bilbilaan taasisuun isaanii dhaga'ame. Maarreenus haasaa bilbilaan taasisan kana karaa maddeen keenya argachuudhaan akka armaan gadiitti akkasin dhaggeeffataniif isiniif gadi lakkisnee jirra. Hanga xumura sagantaa kanaatti dhaggeeffachuun nu faana tura. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan ammoo subscribe, like, share gochuun miseensa maatii keenya akka taatan gamanumaan isin gaafanna. Gaarii adimmoo asin jedha. Ayyee. Anda hin gadda akka waasaafi guruupii tokkollee uumanii silaatii akka kiyyatti iddoo ati hin jirretti warra kana faana haasa'ullee seene. Ayyee. Ammoo neetworkii keessa hin jirtu yaa ta'e. Ayyee. Haasan haasa'ame waan argitee tikti mootummaa haasa'u fakkaata malee waan jaalli waliin qabsoo gaggeessu jaalli gaal jedhe wal waamu waan haasa'u fakkaata. Ayyee. Irraa ka'eeni guruupii sana keessaa yubba'e. Ayyee. Bayeeni ani bara gaafatama agartee gaafatama qabaa. Aangoo harkaa qabaa. Barri kun bara akka kaate barri in darbas hin dhufas akkasuma miti seenaa keessatti waan baay'ee argineerra. Dhugaa. Yoo akka kanaanii waan kana haa goonu eega jennee waan waliin jennu sun ija cubbuun kan laalamu taate. Ani waraana akkanaa hoogganuun barbaadu gaafatamas fudhadhee iddoo kana sanyii takkana godhaa jedheetoo gaafatama akka kanaatiin deemuu hin danda'u. Gaafatama yoo taate gaafgammichuun jaarsinni sun neetworkii keessa hin jiru yoo ni neetworkitti deebisatti illee nan hima. Ani nama biraarra maaliif hin jedhu waraana amma jiru kanaa fi akka amma jiru kanatti waraana kana ajaja waraana kana dura hin deemu gaafatamni kana abbootii hoogganoota waraanaa jiran hunda bilbila sinii kennaa sinin quunnamaa ofii keessanii qajeelchaa amma immoo dirqama harkaa qabaa. Dirqama sana mooraadha. Mooraa sana immoo ijoollee baddaa gammoojii kunnoo kibba lixa walitti waamee ijoollee kana bineensa nyaachisu. Dirqama beeku yoo gallattise dirqama ijoollee kana waame nan xumuraa. Innaan xumure immoo siniifan gabaasaa. Kanaaf waraana amma beeki. Waraanni keenya shiftaa qulqulluu ta'e jechuun waraana bilisummaa Oromooti. Abboo shiftaan kaayyoo qaba. Shiftaan naamusa qaba. Shiftaanii naannoo irratti dalagu irratti of jiraachisuuf ofiifuu jecha nama keessaa baheefuu jecha shiftaan kabajaayyuu beekta. Shiftaan kabaja naannoo keettoo kaatee keessatti dalagu keessatti shiftaa waan hamtuun dalagu boo. Shiftaa jechuun hiikti isaayyuu warra abbootii lafaa warra nama cunqursu irratti saamicha isaan gaggeessan harkaa fuudhu jechuudha. Shiftaan hiika qaba boo. Waraanni bilisummaa Oromoo shiftaayyuu gahaan. Kanaafuu ani kana keessaa harka kiyya baafadhee taa'aa jaarsallee qubanaa qabsiisi. Akkanaan taa'aa jedhee anaa taa'uutu naa bilbilche. Haasaa bilbila kee irratti ani mormii tokkollee hin qabu gaaf sanallee sitti meera. Garuu waan sitti muudhaaf ka'u yaada kiyya jechuudha. Yaadi cubbuun qabu miti. Cubbuun qabu yaadi cubbuun qabu. Yaada kiyya yookaan hin kufa. Yaada kiyya yaadinanii otoo ta'e otoo akkas ta'e irra moor fooyyaadhaa kanan jedhe dirqama fudhachuun akkuma ta'e jirutti ta'ee waan amma jiru kana waraana amma jiru kana walitti harree deemsa karaa laaluu dandeessaa, nyaata karaa laaluu dandeessaa, dhibeelee garaa garaa namni wal qixa deemu lafti immoo gama akka ta'e silaa hin beektaa. Kana hunda walitti harree fiduurra sadarkaa abbootii muraasaa fittaan abbaatii muraasaa irraa kaafne qondaalota waraana bilisummaa Oromoo hundisaa buqqa'ee walitti yoo dhufne murtii fudhachuu barbaannu fi tarkaanfii fudhachuu barbaannu sana hunda ga'umsaan ni raawwannaa otoo akkana ta'e immoo irra fooyyaadha irra wayyaa qabaa. Ka jedhu sana silaatii yaada kiyya kana ammallee beeki eenyu abbaan seenaa bilbila yoo akka tasaa argite mee jaarsinaaf haa bilbiluu jedhe kanan si barbaadee fi yaaduma kana kennachuudhaafanii jechuudha irra caalaa. Isa kanarra inni kun otoo ta'e irra fooyyaadha. Lachii immoo ajaja jennaani waraana ajaja fudhatee lafaana deemu hunda buqqisee bakka ajaja waraanni bilisummaa bakka hoogganni tajaajila ajajee dhufee gaafatama sin fedhu waanan gabaafadhu fi waanan dubbadhu jira yoo taate teessisee fi si fuuldura dhaabbadhee waanan jechuu qabuu fi gaafatama illee fedhu yoo ta'e si fuuldura dhaabbadhee gaafatama kana fedhu nama bakka kana bu'ee hojjetu nama itti tolchi siin jechuun moo seenaadhaafis
irra anaaf bareeda jechuudha alaala dhaabbanne dubbachuurra amma waa tokkoon sittima jaala kiyya waan tokkoon sittima waraanni bilisummaa Oromoo har'a jiru kuni keessatti hogganoota gubbaarraa kaasee agada kanaatti seera kana fi barbaadu fudhatee kan isaaf hin taane dhiisee darbuutu dhufee jechuudha ammoo gabaabaa. Qabsoo filattee gaggeessitutu dhufe. Filattee jechuun fakkeenyaaf amma seera iddoo isaa taatu hin fudhata filateeti. Iddoo isaan taane iddoo isaan liqimsine immoo hin bide fakkeenya yeroo darbe kenna barana inni darbe koottaa ajaja hin deemna garga kana deemna jennaan hin deemnu jedhan. Eeggaddas waan haasa'ame sitti haasa'uun barbaadu jechuudha waan haasa'ame jechuudha. Cubbuu yeroo tokko dhalli namaa cubbuullee sodaata. So ana akka kanaa kana ani jaalli kun akkana ta'e jedhee iddoo beelleen meeshaa dhiiga dhangalaaftee lafee cabsitee haalli fi raamma eeggati jaalala iddoon jiru kanatti gaala irrattis waan ta'e haasa'urra afaan kiyya adabadhee callisee kan akka waraana bilisummaa Oromoo akka nama tokkotti qabsoo gaggeessa abbaachi tolchaa. Jedhee kana kanaan jedheef immoo waraana bilisummaa Oromootu waraanummaata gallakkisee sansakka waraana gallakkisee akkuma dubaantu akaakuun isaa walii wallaale. Nama na jedhee nama dhiisu walii wallaale. Beektaa uummata irratti dalagamu beek uummanni Oromoo jireenya keessa jiru keessatti Oromoo giddu galeessa amma jiru kuni inni aduunaa jiruu fi inni jidaa jiru. Sirna himuun dandeessu himuun rakkisaa jechuudha. Amma dheengadda waraanumti sarara isaa eeggatee qaxana naafachuu bakka itti yakki ilaalagame abbaa itti tolchaa jennaan waraanni bilisummaa Oromoo as yoo barbaade gundiyaa dhaqu maaliif eegitaa adeemuu jedhan. Deemni kun immoo iddoo waraanni iddoo kana jirutti waraanni tokko darbee adeemu immoo maal argine saamichaaf deemaa hannaaf deemaa nadheen nama gudeedha dubartiin hin haftu haati isaa hin haftu akkittiin jedhe dubbadhu hin qabu waanan jedhu hin qabu uummanni Oromoo biyya keessa biyya alaa maaloo ilmaan beeku dubartuma sin dhalee Oromoo irra dhalattanii gudeeduma boo Oromootu dha'ee gadda dubartii Oromootu dha'ee sin dhalee jedheeta akkamitti yaada dhiyeessaa jira yoo ati waa tokko dubbatte namni si dhaga'u hin jiru. So kana ani ammallee kanas hin jedhu amma murtaati fudhatte deemaa waraana hunda buqqisaati yoo teessillee murtoo kana deemu buqqiseen deema nama hindinaan jedhu silaafuu waan godhu hin qabu ammoo yaada kiyya immoo otoo waraana guutuurra sadarkaa muraasaa fi taantota abbootii muraasaarraa kaasee qondaaleen sadarkaa olaanaa jiran guutuu finfinnee gadi iddoo tokkotti bakka beellamannee wal arginee waan kana sirreeffannee anaaf gammachuun kiyya daandii kanuma siin jedhaa waan ati jette immoo ajajaa en fudhadhaa jechuudha. Isa kana jaalsanni baay'ee itti yaade beekta. Baay'ee irra deddeebi'ee itti yaade sanarra gahe. Isaati amma jettus yaadeedha. Otoo kun ta'ee immoo akkasitti wal dhufnee ni murtaa'aa qabu. Waa filmaati ammati jettee kun osoo hojiitti hiikne immoo ni furamaa ka'e. Hin furamu. Akka inni itti hin furanne beekta gaa. Bilbilli keenyi yeroo hedduu rakkoon bilbilaan mudates kana waan akkitti walii ibsan dhibuu hedduutu jira. Kanarraa ka'eenanii kophaallee murteessine jaalgamneetiin mari'atte waan kana. Wanti kun waan nu rakkisu tokkollee hin jiru. Deemsa sanaa jetturraa kahatee turtiin keenyi guyyaa 3 haga 4 keessatti sirreessuu hin danda'a. Calaluutu immoo nurra jira. Miseensi rakkoo qabu suni ammas calalamuu hin danda'u yoo keessaa calalnee baafanne malee. Ani waa hedduu harkaa qaba. Nyaafi fayyaan isaa nu keessa jiru nyaapha sana sanyi nyaapha abaluu si bira jira yoon jedhe ati hin to'annetu akkasittiin ijaarsichi bal'ate nyaaphi ani nyaapha siin jedhu si biratti fira. Waan akkasiin nu keessa jira abbo. Kanaa akkitti sirratti dhibe jennaan waraanni kun qabsoottuu jirra jennee diinni kana fedha qabsoon akka dheeratu otoo ofiisaa lolee nun injifatiin uummati akka nuuf qotachuu hin danda'u aramachuu hin danda'u amma mootummaan ofiisaa waraanni isaa beeki uummata harka qabatee nagaa bultanii fayyaa ooltanii jechaa yerootti deemutti nuti immoo ammati jettu gudeeda Oromoo irraa dhalattanii sadarkaa jedhamnutti yakki nuti dalagne sun uummati bor nu loluuf deema. Qabsoon hundeensaa koddaa harkaan qabnu, eelee harkaan qabnu, galaa dugdarraa hin qabnu. Galaan keenya, eeleen, koddaan, wanni nyaannu dhugnu hundumsaa uummata harka jira. Kana yoo nurraa kutatee nu injifachuu danda'a. Eeboof gaachana hin barbaadiin. Bajanni waraana bilisummaa Oromoo 60 kan dhiitii nama 10 yoo akka dhaabaattiin baasee qabsoo gaggeessa jette ji'a tokko bajatattiin kana gaggeessu hin qabnu. Bajata akka duriitti nu deebisanii diyaaspooraan buusee ittiin qabsoon hin baddu
galman geessu rarraatee biizinasii taatee jiraattu sana. Kan waan akkasii umurii kiyya keessatti fixuu hin barbaadu jechuudha. Hanga umurii kiyya walakkaa keessatti dabarseera. Umurii kiyya fixxeetu qabsoon galma geessitoo ta'e haa ta'u, umurii kiyya fixxees galman geessu umurii nama biraatti dabartii jechuu dhaloota biraatti dabarti. Isa akkasiis hin barbaadu. Yoo kun hin dandahamu ta'ee nan qaanessu ani. Sabaaf hin bahee sabaaf hin taane. Kanaafuu saba irratti gufuun ta'u nan lakkisaa jechuudha. Kanaaf murtiin kiyya isuma kana. Yaanni kiyya isuma kana. Kanuma irratti yoo walii gallee deemsi eegaluu qaba. Rooba dhufaa bishaantu guuta. 14 caalaa 7 caalaan deemamu yoo dheeraa ta'e. Kana booddee ji'a tokkoof 7 booddee seenaa biraa waan biraa lolli keenya sirrii.